akka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabannee sin beenu. Nabi Oromoo falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu. Isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti. Nu qofa nu deeggaraa hin jennu nuti. Mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafa kan ijaarame. Kanamni dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu. Hagar atitti paartii Oromoo keessaa nama bahee nama paartii Oromoodhaa Oromoof qabsaa jedhu kan akka jedhu takka agartanii karaa kiyya qofaa miti karaan kiyya kanaa yoo siif ta'e karaa kiyya kanarra deemi yoo karaan kiyya siif hin ta'in karaa biraallee deemi nama Oromoodhaaf qabsaa hundaafuu jala deemi. Nama kana jedhu takka bar numalee qofaadha wanni Oromoon haga har'aatitti ugurgahuu dhoorge odomaa isii waccu fakkeenya mootummaan kaanillee yeroo kufe inni qabsootii garuu achira kan taa'u kan bira addunyaanis laalteetuma ofii isaa hundinuu ana malee sun ebalu osoma inni waliin jedhu addunyaanis tanumaan laaltee kan biraa bilchaataa fiddeetumaan isuma faana osoma deemtu haala akka isaniin gabrummaan nurra dheerate jechuudha yeroo hunda diida qofa qofachuun ofii kennaa warkumachuudha paartiin Oromoo kamiyyuu akkana jechuu danda'udha. Mana isaanii irratti gubannu marratti amma nama kana ammaa bosona dhatte namitti jira tamittiin jechuu danda'a eessa haa jiraatu eessa haa dhaqu eega jiraachuu dadhabe maal gochuu qaba taa'ee duurra lolatee du'e namicha kanatti murteessuun hin danda'amu. Mootummaan addunyaa kanarratti mana qotee bulaa mana hiyyeessaa gubee bira dhaabatee itti sirbu mootummaa Itoophiyaa malee argine hin beeknu nuti. Mootummaa nama osoo lubbuun jiru ibiddatti waadee gubee gaggaragalchee akka nama foon waaduutti guggubee osoo hin gaafatamin hafe mootummaa Itoophiyaa malee dhageenya hin beeknu. National Dialogue yeroo jennu nuyi waraanni bilisummaa Oromoo waraanni TPLF mootummaan taa'anii dura haa mari'atan waraana dhaabuu irratti walii haa galanii jenna. Kana jechuun qawwee keessan kennaa jechuu keenya qawwee kennaa hin jennu qawwee keessan kennaati taa'aati mari'adhaan jedha qawwee eega kennanii marii maalii barbaachisa marii hin barbaachisa. Yoo garuu akka an fedhu san hin tahini par alaabaa lafa kaahii Oromummaa lafa kaahiidhaaf yookiin ammoo karaa kiyya malee kana malee karaan biraa hundinuu diinaadhaan wal farrajuu osoo hin taane akkaataa amma oofee kun Baqqalaa Garbaa jedhe kana namni hundi isaatu sila jechuudha dandahuudha qabaa jechuudha. Oromoo keessayyuu beekito kana kan barbaadamee dhabame yookiin ammoo karaa ittiin qabsaahamu qoftiin hin dhabamne tokkummaa inni jedhamu kun qoftiillee hin dhabamne jechuudha. Dhaabota jidduuraa tokkummaan dhabame dhaabota jidduu tokkummaan akkatti dhabame ana maleedha yoo karaa kiyyaa ala deemtee ati maqaan siif bahaa Oromummaa sirraa mulqamaa akkasuma taane nama Oromoodhaaf qabsaahu kan gaara gubbaan qabsaahus kan lafa jalaan qabsaaha jedhu si hundaafuu akkanumatti maaragni kennamee ana malummaa dimokiraasii ofiif dimokiraasii hee uummatallee dimokiraasii barsiisuudha. Eegaan goo qabate qofaa miti jechuudha. Eegaan goo qabate kan akka Isiyaas kana faa tahee dhufuu danda'a. Uummanni Eertiraallee gaafa dura bilisummaadhaaf hawwaatuma qabsaahaa eega bilisoome eega wala boome biyya isaa muratee addunyaa beeksifatee alaabaa irra dhaabbate kan akka Isiyaas kun itti dhufe jechuudha. Nuti illee tarii akkas ta'uu dandeenya akkanatti mul'atanii dhufuu danda'uudha qabdanii jechuudha. Mi'aadha waa'ee kanaati waliin ilaalla. Akkasuma ammas dhumaatii jumlaadha kan Oromiyaa keessatti deemamaa jiru jechuudha. Keessattuu waan nama suukanneessu Gaambeellaa keessatti Wallagga keessatti Gujii keessatti iddoo garaagaraa keessatti ajjechaa jumlaadha saba keenya irratti deemamaa jiru. Waa'ee kanaas waliin ilaalla. Diasporaallee xiinxalluun barbaadaadha. Diasporaanii Awurooppaa irraa kaasee haga Ameerikaatitti namni gaafii matakkatti namni hundinuu jechuudha. Hayyuu sadarkaa akka Joohar kanaa argatanii gaafii inni kaan ammoo gaafii fakkeessee yeroo gartee Joohariif Baqqalaa gorsutu mul'ata. Mi'aarra waa'ee kanaa waliin ilaalla. Haga dhumaatitti na waliin turaan isin jedhaan abduudha abduu moobaala birraay waraana jalqabaa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Jalqaba irratti aayyoo tana keessattuu ajjechaa dhihoo kana deemaa jiru keessa an kan akka malee na suukanneesse. Suuraan isiin ni dubbata intala tana yoo isin ilaaltan jechuudha. Aayyoo tana suuraan maanuu ni dubbata suuraan dubbata isa jedhamu san suuraan kun ni dubbata. Gaambeellaa keessatti nama miskiina karaa gubbatti waan akka looyizii waan birrii 5 birrii 10 nama gurguratee ilmaan jiraachisu nama akkasii afaan Oromoo sababa dubbattuuf nama nagayaa fudhanii akkasitti osoran ajjeesira an haadha ilmaaniiti waan tokko irraa hin beeku odoo isin jettu ilmaan isii irraa ajjeesanii hedduu waan nama suukanneessu. Waan kana fakkeenyaaf amma yeroo waan waggaa afran kana nu godhaa jiru nu mudataa jiru akkam seetan yoo Gaambeellaa keessa godhe mootummaan Gaambeellaa akkas godhe yoo naannoo Amaaraatti mootummaan Amaaraa akkas godhe waan akkana kanatu deemamaa jira. Amma inni kuni akkuma gartee obbo Baqqalaa Garbaa kaleessa dubbatee ture jechuudha. Biyya san ammatti kan bulchaa jiru jaara keenya bilisiginnaadha. Amma waan dhiheenya kana faa nama burjaajessuudhaaf afaanii waan garaagaraa haasamu barnuti gocharra
amma yeroo fakkeenyaaf Jawhar faa gochaan jedhanirra haasawa fedhaa bari kennan nama amma fakkeenyaaf kaleessa waa'ee ofeekootiin wal qabatee yeroo duraatiif haasawa obbo Baqqalaa Garbaa san haasawa jedhanii yeroo sanii amma yeroo jalqabaatiif xiqqashoo galatoonfachuun kan eegalame jechuudha. Jawhariin amma achi dura bara haga bitame jedhamu haga bitame namuma qaroo akka Jawhar kana gadi deebisanii jechuudha. Likki jechuun nama sadarkaa addunyaatitti hayyuu rabbi nuu kenne guddaa kana qabeenya guddaa kana wallaalanii likki mootummaa ofiifuu bututee akka ta'u wallaalee batbatechaa jiru isaa gadi godhanii isa santu bitata jedhanii yeroo kaan jechuudha. Dhugaadha mootummaadhaan matti taankii baankii qabaachuu danda'a. Garuu dhugumatti Jawhar oppodiyoodhaan bitame yeroo jedhamu Baqqalaan oppodiyoodhaan bitame yeroo inni jiru yeroo jedhamu jechuudha. Baqqalaan osoo nuti gara haadhaa keessa jirruudha qabsoo kan inni eegale kaleessa fakkeenyaaf dubbateeti ture Jawhar waggaa 7 jedhe yeroon an hidhamuu eegalu yeroon an qabsoo Oromoo eegalee hidhamuu eegalu dubbatee mee boodarratti ka Baqqalaa Garbaatti deebina. Oromoon jecha barama haga akka bara 2018 san abbichuu abbaa malaa ilma abbaa gadaa haga jedhamu malee bara humaa nafne dheengaddama paarlamaa irratti waa burjaajii akkasii Oromoon haga barbaachisu achi keessan arganne maarroo ta'ee parsantii 35 jechuun amma aangoo qabatee biyyi fakkeenyaaf waa'ee sanii haasa'uufillee miti garuu waa'een burjaajii saniiti miti jara kennu wanni Oromiyaa keessatti deemamaa jiru waan hadhaawaadha. Ammallee tokko ammoo akkami warri gartee fakkeenyaaf gareen tokkosii kan qabsaayaan ana qofa namni kana ala qabsaahu bitamtuudha hattuudha jedhee warri yaadullee warra namalee jechuun garee tokko jira namalee warra jedhu jechuudha. Paartii kaballee akka ta'e namaaf hin galu warri sunis akka waan fakkeenyaaf Jawhar yookiin uummataan qabsoo dhiisaa walumaa galatti bilchiginnatti harka kennadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo illee harka haa kennatu akka waan jedhe waan sanillee obbo Baqqalaa Garbaa kaleessa dhodhooseeti adda babaasee himee Jawhar achirratti adda babaaseeti dubbate haala akkasii burjaajii akkanaa kanatu jira jechuudha. Haala nuti yeroo hedduu gocha caalaa haasawa akkanaa kanatti amanna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanni Oromiyaa keessatti godhamaa jiru viidiyoon fakkeenyaaf jumlaan nama rashanan sunis kan ture illee ta'u Oromiyaa Walloon keessatti Oromoo Walloo irratti kan tahamedha jedhameeti jira. Haalli Oromiyaa keessa jiru hedduu haga silaa nuti ofii wal morminuu miti jechuudha. Waan silaa yeroo kanatti paartiin Oromoodhaaf qabsaaha yoo paartii ta'e dhuguma. Namnummaan Oromoof qabsaan Oromoodha ofiin jedhu kamiyyuu yeroo silaa ofii quba walitti qabuu miti jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf uummatatu tasgabbaa'e malee haalli dhiheenya kana nuuf kenname ajandaan dhiheenya kana warri hayyoota ofiin jedhu diyaaspooraan ala kana jiru nuuf kennee fi wanni paartiidha jedhee bakkeenyaaf warri baandiraa kiyya hin qabatiniif maaliidha waan akkana ajandaa akkana kanaan deemu haga gartee dhiiga akkanatti biyya keessaa gadi naqamaa jiru irratti namni hin xiyyeeffanne akka gartee ofii isaaniitii qabsaa'ota bakka lamatti gamaa gamanatti wal qoodee an bitamaa an qabsaawaadha an qulqulluu sun xuriidha sun akkasii maqaa waliifaalee akka hawaasillee bakka lamatti wal qoodee walirratti duulu karaa saaqanii turan jechuudha. Garuu haa ta'uti hawaasni bakka san bira dabree ture. Durraallee qabsoon Oromoo karaa saniin qancaraa ture. Amman tan ammoo Oromoon bakka san bira dabree jira. Dhugaa dubbachuuf galata rabbii bakka san bira dabree jira. Hin milkooyne jechuudha. Ammoo Oromoon jawwees qawwees ni barbaanna jedheeti jira. Kuni waan baay'ee tokko nama gaddisiisu kanarraa sila qabsa warri Oromoof qabsoona jedhanii yeroo kanatti ajandaan nuuf kennanii yookiin ammoo akka Oromoon ofii isaatii wal afaan deebi'u godhuun gonkuma sirrii miti. Inni biraa imala galatoonfannaadha kan Jawhar faa deemaa turan Awurooppaa keessattis gaafii carraa gartee gaafiif deebii jedhamee carraan kenname namni waan isatti fakkaate haa gaafatamu jedhamee Awurooppaa irraa kaasee tan Jarman irraa haftee Awurooppaa guutuun Neezerlaandii UKdha Norway Awurooppaa guutuu keessatti Faransaayii gaafiif deebii namu waan itti amana jechuudha waan itti amantan gaafadhaati ka jedhuudhaan carraa akkasii kenneeti Jawhar edallee Minisoota irratti illee jechuudha. Ana masirratti waan ajaa'ibsiise diyaaspooraan kun silaa warra biyya jiru caalaa informeeshina qabaachuu haala yeroo jala deemu hoggansa jechuun maalin waan jedhamu silaa quba qabaachuudha malee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi warri diyaasporaa kun yoo isin laaltan huma hedduun isaanii jechuun andiifa malee naa godha kana qeequu fi miti beeke maaliif seetan waanuma fakkeenyaa fi Neezerlaand irratti gaafatame yoo Faransaay dhufellee sanuma gaafatamu huma deebisaan itti kenname jechuudha. Ammallee gaafii fi gorsi isaanii addaan namaaf hin bahu namoonni hedduun Jawharii fi Baqqalaa gorsuu barbaadan amma gaafii edda gaafataman keessa harka ibaluu maqaan dhahu nama lama moosadiin argee koflaa ture. Gaafiidhaa keessa gorsatu jira.
Jawara akkasitti hin deemini isin akkasitti hin deemina hidhamtaniitti jirtanii dhaabatanii jirtanii akkasiin tahina nuti kana malee kana fudhannu haala akkana kana jechuudha. Bar amma Jawara akka lafaa ka'ee yookiin ammoo Itoophiyaa yoo diigamte Oromooleen keessa diigamte yeroo jedhu qabsoo karaa nagaa yeroo jedhu amma haaratti ittiin seenne Baqqalaan amma ittiin seenne Baqqalaan jiruu isaa guutuu qabsoo karaa nagaatiitti Jawarilleen karaa sallaalee xiinxallee ol qabee gaqqabee karaa kanaan fedha karaa kanaan nabaasa karaa kanaan saba kiyya fayyada jedhee kan itti makame jalqaballee jechuudha. Malee yookiin waan guyyaa keessa abjuudha itti dammaqee miti amma nutti maa abjuu taheedha nuuf abjuu ta'uu hin qabu jechuudha. Yeroo kana isin jedhu warri paartiidhaa yookiin ammoo warri Oromoodhaaf qabsaa'u karaa biraatiin akka amma Baqqalaan jedhe kana jechuu dandahuudha qaban. Karaa kiyya malee jechuu kanaadha wanni Oromoo hanga har'aasiin gahe. Oromoon yeroo hundaa'u carraan ni argama beeki carraan mootummaan kufuudha impaayirri Itoophiyaa sun baduu qabdii akkas ta'uu qabdiidhaan itti qabsaahamee gaafa dargitti qabsaahamillee wayyaanee qofaa kan itti qabsaa'e Shaabiyaa qofaa miti. Waboodha kan itti qabsaa'aa ture jechuudha. Garuu milkaa'ina bakka barbaadamuu san hin gamne. Homa barbaadeenuu haa ta'u san hayyoonni garagaraa himaa jiran jechuudha. San bira dabrame wayyaanee illee ni kufte eega wayyaanee kufte illee Oromoon bakka san ittiin ga'e yeroo hundayyuu meelaala gaafa yeroo dargiillee ibaroo yeroo akkas maali ayilee fidaas akkas gaafa wayyaaneetis oppodiyootti fuudhee kenname yeroo hundayyuu meelaala homa akkanaa kanatu quba yeroo kalleen coonnu gurgurate maali waan akkanaa kana quba nama tokkotti qabama jechuudha. Yeroo hundayyuu quba nama tokkotti amma bara warra hatta bara 2018 nuti agarru kan yeroo dhaloonni qubeedhaa uf bare yeroo sooshaal miidiyaan bahaadhee akaaba kibba gahe kanatti waan hunda yeroo argu kanattuyyuu Jawariin faaratu oppodiyootti kenne warra jedhu faaratu jira. Akka waa yeroo san wanni biraa jechuun gindoon biraa kan biraa kan madooshaan biraa kan itti kennamu wayii akka waan qophaa'amee tuuma argamu mul'atu kana jechuudha. Innaa quba walitti qabu qofa jechuudha. Maali jalqaba ofii walirratti duulama odumaa isaa walirratti duulan kan biraa kursii irratti bahaa jabaate yeroo kursii irratti bahame yeroo hundayyuu impaayira Itoophiyaa akkasii maaliin akkasii hin qabsaahamaa akkas tahaanan balleessaa ana malee ebalu akkasii osomaa jedhamu yeroo hundayyuu chaansiin isaa gubataa jechuudha. Anaa yaada kiyya ibsatu kanallee nama meeqa ka komantiidhaan yoo faallaa isaa deeme ati akkasii ati maaroodha maaliidha kana jedhu komantiidhaan meeqatame jechuudha. Viidiyoo amma biraa keessatti illee namoota komantii namoota tokko ilaalee na kofalchiisaati ture. Kanaafuu yaa jara keenya yaa diyaaspooraa keessattuu gaafii jara maalii Faransi irratti gaafatame deebisaan itti kenname anilleen eega carraa argadhee adamma dhuguma nama guddaa akka Jawar kana argattee carraa nama akka Jawar akka Baqqalaa Garbaa kana argattee gaafattee waan addasii hin bahin irraa barachuudhaaf homa namni 5 namni 10 si dura gaafate kan irra deebitee gaafachuudhaaf itti qophoottee waan carraa kana beeki tarii waggaa 3-4 illee argachuu dhabuu dandeessa. Wanni ati baruu feetu wanni si harkaa wal xaxe wanni ati Jawar irraa baruu barbaadu wanni si burjaajesse tanuma homa namni biraa gaafate amma hagammaatti wanni gaafa jechuun as keessatti gaafiidhaan jechuun fakkeenyaaf amma gaafiidhaan eda gaafatame keessaa ka gaazexeessaa durii OMN itichaafuuf haadha gaafate hedduu gaafii murteessaadha. Hedduu nama gammachiisa. Gaafii bilchaataa akkana kana jechuudha. Hatta kan Jawarii fi Baqqalaa illee deebisuudhaaf hedduu mataa isaa nyaatuu danda'u jechuudha. Kana gaafii jechuun kana maaliif hawaasaaf illee wanni sun adda bahee atilleen irraa barattee isaanummaanuu yaada akkanaa kan bilchaata akkanaa kanatu hawaasa keessa jira kan jedhu isaanummaanuu sammuun isaanii waan duraan irratti mari'atanii murteessan san irratti dabalata waa argatanii jechuudha. Ammallee kan Noorweey irratti warra Noorweey keessattuu kan artisti Haayiluu Kitaabaatii fi artisti Muktaar Usmaan gaafatan hedduun dinqisiise. Haayiluu Kitaabaa durriyyee jette durriyyee sun eenyuun jedhanii joore waan akkanaa kana jechuudha. Durriyyee uummata saamaa jira jettee eenyuun Muktaar Usmaan hayyee atuu Itoophiyaan akka diigamu shakkiin qaba jettee yoo Itoophiyaan sun diigamte naannoon hundi isaa waraana mataa isaa qaba Amaara Tigireen Affaar Sumaaleen hundi ni qaba Oromoon ammoo liyyuu haylii jedhamee kan isa ajjeesuudhaaf leenjifamee tolfame malee waraana mataa isaa hin qabu nuti kan waboo kanatti beekna waraana isaa akkamta hamaduu yoo carraan diigamuu sun dhufe yeroo gartee waraanni waboodha karaa nagayaatiin haa walii galamu yeroo jettu gaafiidhaan akkanaa kan jechuudha. jechuun gaafii kanneen kan deebisaa isaa dhageeffadha. Deebisaan itti kennameeti jira. Jawar mismaarri hagoo madooshaan gadhahee jabaata jechuun deebisaa Jawariin dhabaa fi miti beeke sumaafuu adda baati hawaasaaf illee waa barati gaafii isaa ofiifuutti amanuu baadhu waan hawaasa keessa jiru waan ta'eef waan akkasii gaafattee hawaasni akka irraa baratu yoo goote faayidaadha jechuudha.
Geroo kanarraa hafe isinuu hidhamtanii biyya san Jawaariin hidhamu jedheeti biyyatti kan gale hin hidhamu jedheeti qabsoo karaa nagaa jedha yeroo qabsoo karaa nagaa yeroo jedhamu nam tokko waanuma gartee akka alaa kanatti kursi marra taa'ee yookiin ammoo paarlaamaa keessa seeneetumaan nagahumaan Abiyyi aangoo dabarsaaf duuba Abiyyi akkanatti aangoon kennaaf nama siin jedhu faaratu jira amma yeroo fakkeenyaaf saahibaan nuti illee teennee wal falminu duuba Abiyyi akkanatti aangoon kennaaf nama akkana namaan jedhu faaratu jira karaa nagaa jechuun bar qabsoodha Afrikaa keessattuu biyya san keessatti qabsoodha jecha mudura Baqqalaa Garbaa jedha tokko gaafa wayyaanee keessa yeroo hundayyuu samtuna duraa bilbilaan karaa nagaa yeroo jennu namni gartee karaa hidhannootiin qawwee hidhatee bosona seenu namni kumni kudhan kan uf wareeguuf namni fakkeenyaaf bosona seenee waboodhatti makamu jechuudha namni karaa wabootti makamu namni kumni kudhan bar wareegamaaf qopheessee diina Oromoodha diina Oromiyaadha kuffiseen anilleen kuffiseen kufa jedheetiin uf wareeguudhaaf qopheessee seename kan karaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf seenulleen akkasuma kan nama kuma kudhan kan gartee karaa bosona seenee uf wareegeetiin qabsaa'uudhaaf bosona seenu akkasuma karaa nagayaatiin uf wareeguudhaaf karaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf yoo seene hagamta akka dhiibbaa geggeessu waan hin itti amanuuf jedhee ummata gaafa wayyaanee keessa jechuudha kan tahamaa jirulleen kanumaa jechuudha kanaaf hidhamuunuu qabsoodha ajjeefamuunuu qabsoodha jechuudha kan bosona seenulleen waa wareegama kan karaa nagaa illee numa wareegamni akkami karaa nagaa jettan hidhamtanii jettan maaliidha yaa jira keenya wanni sooshaal miidiyaa kanarratti hayyoota akka Jawaarii fi Baqqalaatii miti ani wallaalaan waan takka waan hubadhee fi waan naaf galee waan hayyoota tokko irraa dhagaye waan gabbee sooshaal miidiyaa kanarratti hin dubbanne hedduutu jira jechuudha fakkeenyaaf amma waan dhiheenya kana Jawaar Muhammad hedduu cinaa deddeemaa ture Itoophiyaan yoo fakkeenyaaf kan diigamtu taate Oromoodha Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha Oromiyaanis waliin diigamti nuti Itoophiyaa haara suphuufi miti waraanni bilisummaa Oromoos haa hiikkatu hin jenne haa mari naashinaal daayiloogiidha Baqqalaan ammoo kaleessa sirriitti addaan babaase naashinaal daayiloogiidha nuti kan jechaa jiru naashinaal daayiloogi jechuun ammoo namuu hidhannoo isaa kaayyate haa mari'atu mariirratti walii gallaan mariidhaan karaan nagayaatiin xumurama yoorratti walii galame akkaataatti walii galamu sun eega gadi taa'amee mari'atamee booda amma mee ilaalaa isin hayyoota warra ofiin jedhu warra biyya alaa kana jiran jechuudha kaani akkamitti Abiyyuma waliinuu mari'atamaadha ilaal qilleensuma irratti akkami Abiyyi waliin mari'atama jechuun badu malee jechuun Abiyyiin badii miti amma Abiyyiin jalaan badii yookiin si caala fedha baduu isaatiif geroo dubbiin akkami ani yeroo takkaan hayyoo tokko dhugaa dubbachuuf akkamisa maaliif fageessanii yaaduun kun maaliif dhabame kan biraa ammoo biyyi sun haa diigamtu yeroo jedhamu akka waan ammoo Oromiyaan keessaa tulluu namni gubbaa bahuu hin dandeenye jechuun tan irratti yookiin ammoo diigumsi irratti hin dhufamne wahii akkasitti warra fudhatutu jira keenya biyyoota gartee nu caala qananii qaban nu caala beekumsa qaban gurguddoo meeqaadha yaa jira keenya rabbi namatti fidin malee jechuudha yoo diigamsi illee kan dhufu ta'e jechuudha ammoo jarri osuma isaanu haga ammaatitti waraana bilisummaa Oromoo haa hiikkatu namni jedhamillee hin jiru harka haa kennatu waan jedhamillee qabsoon isaanii sirrii miti kan jedhamillee hin jiru dhiibamaniiti bosona kan seenaniidha kan jedhamaa jiru haga ammaatti kanaadha kan agarra jechuudha garuu diasporaan biyya alaa jiru yeroo hundayyuu gaafiin isaanii Jawaar akkamitti karaa nagaa jetta akkamitti ABO mootummaa waliin haa mari'atu jetta isinuu hidhamtaniiti baatanii kaan ati asii achiin deemanii asii galii dhugaadha gaafii gaafachuun sirruma ta'ee yaa jara keenya waa irraa baradhan waan faayidaa qabu yaa diaspora amma haga ammaatti yoo xiqqaate Jawaar gaafii gosa tokko yoo xiqqaate yeroo 7-8 gaafatame gaafii gosa takka beeki irra guddaa gaafii irratti xiyyeeffatamu maaliin akkamitti karaa nagaa jetta akka waan Jawaar duraan karaa hidhannoo jedhee biyyatti galeetitti amma laal haga sadarkaa nuti fagoo jiru maaliin haga har'aatitti qabsoon Jawaar karaa kamii waan jiru haga har'aatti nu ban qabsoon Baqqalaa Garbaa kan ofee koo maaliin kan jedhu nu ban tarii warri siyaasaa kanumaan sababeetiin ofee koo dadhabsiisee ana malee waan jedhu beeki Oromoo keessatti ana maleedha wanni Oromoo gadiin taa'e wanni akka amma Baqqalaa Garbaa jedhetu Oromoo keessa gonkumaa hin jirtu yeroo duraatiif argaa jirra ofee koo irratti argaa jirra jechuudha lakki karaa kiyya malee miti karaa biratti amantan jabeeffadha qabsoon Oromoo karaa tokko qofaan miti karaa hundaanuu deema mallaqaanis deeggarsa namummaatiin waan hundaanuu itti fufaa karaa hundaanuu namni Oromoodhaaf qabsaa hundinuu obboleessa hagana jechuun amma kana hin dandeenye paartiin yeroo hundayyuu ati isaa ala mul'annaan alaabaa lafa kaa'e Oromummaa lafa kaa'edha alaabaa lafa kaa'e Oromummaa lafa kaa'edha beek ati isaa ala deemnaan Oromoo miti ati isaa ala deemnaan qaata waan bira ati isaa ala deemnaan qaata gandatti galte isaa ala deemnaan qaata amantitti galte haala akkanaa wal barbadeessaati kan as gahame jechuudha amman tan Oromoon akkas taa'aaf osoo hin taane yaaliin godhamaa jiru sana maaliif jijjiiramni hin jiru namni dhugaa dubbachuuf fuula duratti furga'ee deemu jiru warra gartee karaa nagaa jiru kanaa fi warra gartee hidhannoodhaan bosona jiru kan akka jaalmarroo kana malee warri biraa bakkuma san jira yeroo hundaa abjuun isaa achuma akkuma waraabessi bakka guyyaa takka itti nyaate sagal agabuu itti bula jedhamu san
haala akkasii keessa jiran jechuudha hedduun namoota siyaasa keessa turanii kunniin jechuudha. Kanaafuu haala deemamaa jiru kana diyaaspooraan dhugaa dubbachuu fi sila fakkeenyaaf Jawhar gadda Awurooppaa keessatti gaafii takka waa'ee Haacaaluu irratti yeroo ka'amu ani Haacaaluu jechaanii miti amma beeknu jecha biran dabaru Abiyyilleen hogguu jecha Oromoo tana ofirraa yeroo raffisuu barbaade jechuma hii paarlaamaa irratti dubbata bakka abbichuu ilma abbaa gadaa TikTok irra Facebook irra YouTube irra karaa hundattuu share godhamaa jechuudha. Amma Jawhar illee akkuma gaafa dura qeeroo jirtu Abiyyooti maaliyyoodha akkasii ati hoggansi kee fakkeenyaa fi qabsoon karaa nagayaati jiran isaan itti amanan Jawharii fi Baqqalaa Garbaa qabsoo isaanii ni beekte yoo ta'e faana deemtee galma isaan gahansa waan fedhan haa jiran ammatti yoo fedhani bilisoomni illee siin haa jiran qabsootti jiranii bilisoomnee garuu qabsoo itti fufu siin jiranii ati qabsoo san itti fufi galma isaan siin deemaniif san ga'i maaliif siyaasaadha wanni deemamaa jiruuf jechuudha yookiin ammoo arrabsoma qofaan asirratti ta'e ebaluun akkasii naftanyaadha maalidha jechuu jirra san nuti anaa fi ati jechuutti jirra garuu hoggansoota warra gartee biyya keessa ta'anii karaa nagayaatiin qabsaa'anirra san eeguun amma namoota duumena Baqqalaa galatoonfataa jiran Jawhariin ammoo bitamaadha maaliif hin dubbanne Jawhar akkamitti mootummaan kun akka guyyaa nama rashanaa jira hin jenne yookiin ammoo maaliidha hin jenne jechuma kana qofa jechuudha amma Jawhar irraa wanni nuti barbaannu amma yeroo hundayyuu kanumaa jechuudha garuu wanni gaafa kana rabbi nu sheenessini yeroo itti sheeroon wahiillee dhufuu danda'a jechuudha hoggansa jechuun jala deeman akkaatuma hin deemutti marroon karaa qawweetiin itti amaneetti godhaa jiraami jala deemi galmi isaa eessa kan jedhuudhaaf jala deem karaa nagayaatiin jedhee ofee koonti jiraami jala deem galma isaa eeggadhu kan sanirraa hafe inni kaan hin gaafadha jedhee gorsaa inni kaan ammoo atuu karaan jirtu karaarratti deebi'iidha jedhaanii inni kaan ammoo homa gartee paartiin biraa jedhuun san jedhaanii akkas osoo hin taane paartiin akka ofeekoodhaan Oromoo keessatti argamu hedduun ittiin boonan akka ilma Oromoo tokkootitti maaliif yeroo duraatii fi amma kana akka Baqqalaan jedhe kanaadha kan nuti barbaannee dhabne dhugaa dubbachuuf jalqaba ofii keetii dimokiraatooteeti saba san ijaaruudhaaf yookiin ofii keetii jalqaba ijaaramtee ijaarama keessaniin hawaasa gadiin baatee karaan kiyya kana yoo feete kana deemi yoo kana feete kana deemiidha kanaadha kan dhabame wal farrajuudhaa fi Oromummaa walirraa mulquu fi namummaa walirraa mulquudha kan nuti ammallee sama kan argaa jiru hoggansa jechuuni waan inni dubbatu waa dhibbarraa yoo guddate waa 40 kan inni dubbatu waa 60 ammoo hojiidhaan kan inni godhu jechuudha garuu jechuma qofa barbaadanii cap jechuun eessaanuu nama hin gahu jijjiirama kan barbaadamu uummanni keenya irra bakka keessattuu amma diyaaspooraan fedhii uummata biyya keessaadhaa beekaa fakkeenyaaf fedhiin uummata biyya keessaa maaliin walabummaadha moo Itoophiyaa dimokiraatota Itoophiyaa yeroo jedhamu akka waan gartee fakkeenyaaf akkuma abbichuudha kanatti Itoophiyaa miliksanii ijaara Itoophiyaa takkatti Itoophiyaatti qidanii rabbiin Itoophiyaa hirrafu sanii miti jara kenna ofee kun an akkamatti itti baree Itoophiyaa dimokiraatota tan Oromoo fakkaatu tan hoggansa Oromootiin Oromiyaan uf bulchu san ijaarraadhaan ofee kun Jawhariin duratti jechuudha Jawharillee kanumatti amareeti kan itti seene amman tanatti addunyaan hoonu hayyamti amma diyaaspooraan biyya alaa kana taa'e carraa miidiyaa hordofuudhaa qaba waan hundayyuu ni argaa haala Tigireen ittiin diyaaspooraan biyya alaa qabsaa'e kanallee argaa Tigireen akkasitti gugattee dabra birhaan geettee kiloomeetira 200 geettee guyyaa takkatti uf duuba deebi'uun sun ajaja eenyuutiin amma dubbimtuun akkamitti namaaf hin mul'anne mee kan kenna bara 90 takka maaltu Oromoo aangoo irraa dhiibeen bar Tigiree qofaan bara 90 takka kan dhiibe addunyaadha bar Ameerikaadha Awurooppaadha bar namni kan hin beekne ni jira Tigiree hoo kan asirraa achi deebise eenyuun gaafa dura Abiyyi maqalee torbaan takkatti seenee achi keessa ammoo xiyyan nabaasiidhaan achitti waan achi geeffatan hunda gatanii biraa fi dhiisisan akkasitti kan baase hoo eenyuun waan jedhu kana maaliif kana hin laalle likki akkuma waan ofiitii gartee fakkeenyaaf Oromoon irra humna Oromiyaa guutuu ittiin to'ateetumaan Oromiyaa walaba baasuu tokkotti ilaaleetumaan waan biraa kan karaa biraa socho'u akkuma waggaa 10 dura 15 dura walirratti duulamaa ture waggaa 25 dura duulamaa ture karaa kanaatiin malee karaan biraa bara waan amma dhiheenna kana deemamaa jiru ajandaa nama tokkoon kan Jawhar godhanitti haasawaa turanii sistema ittiin ofee koo cabsan ta'uu beeka sistema ittiin gaafa duraa mararaadhaan bar wayyaaneedha jedhamaa ture wayyaaneedha damoosa fudhatee paarlaamaa keessa taa'ee biyya dimokiraasii fakkeessaa jira amma duulli kunis kanumaa jechuudha duulli ammaa kunis kanuma kan biraa isinitti hin fakkaatiin ana maleedha haga ammaatitti mee fakkeenyaaf wanni amma irratti mormiin ka'amaa jiru yeroo hedduu waa'ee warra hidhattoota jaalmarrootiin haga amma jaalmarroo waa'ee kanaa irratti waan dubbatee gartanii wanta takkan dubbanne jechuudha waa'ee alaabaalee abbaan fedhetti fayyadamuuf Oromoon hayyama nam tokkollee hin gaafatu warruma biraatiidha qinqinqinqin kan jechaa jiru jechuudha kanaafu Oromoon as gahuudhaa fi
paartii Oromoodha sadarkaa durii ana malee jedhamee wal farrajamu durii reediyoo takkatti dhageeffata reediyoo san keessaa wanni as bahamee diina jedhame diina wanni achi keessaan as bahamee darbame haala akkasiisanii wal farrajaati dhugaa jiru takka walitti himne jechuudha arraan Oromoon bakka san bira darbee bahaadhi haakaabaa kibbaa wal quba qaba ufii isaatii itti amanee waan jaallate deeggara waan jibbe dhiisaa jechuudha kanaafuu Oromoon sadarkaa san keessa jira warri ammoo akkas bare akkuma waggaa 25 duraa akkuma waggaa 30 duraati yaalii godhaa jira jechuudha kanaafuu haalli deemamaa jiru hedduu takka nama gammachiisa diasporaan ammoo yookiin hin gaafatin yookiin ammoo waan takka gaafii obboleessi kee gaafate irra deebitee hin gaafatin amma gaafii Minnesotaa kuni bakka biraatitti ka'amuu qabu. Washington gaafa dhaqellee ati akkamitti karaa nagaa jettaa akkamitti waboon haayika karuma ta'uu qabu. Kuni gaafata bee deebisaan itti kenname. Maal yaaddan ka jedhamu deebisaan itti kenname. Waan biraa gaafadhu waan sii dhufe wayii waan uummanni irraa barachuu danda'u jechuudha. Homa takkatti haasawaa jechuun dhugaadha. Wanni amma Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa qabatanii deemuutti jiran kuni dura tokkoffaa waan miidiyaa irratti dubbatanii miti irra guddaan isaa waan biraa humna kennaa oli. Nuti bakka acabacabsiisuu dubbatanii acabacabsiisuu akka abiyyisan paarlaamaa irratti jechuudha. Dubbatanii acabacabsiisanii waan barbaadan hojjechuu akkasiidha. Amma humni keenya akkasii dubbachuuf dhugaa jiru walitti himna. Garuu wanni isaan amma deemanii kun ammoo humna kennaa oli waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu hajira keenya itti yaaduu qabna. Wanni poort ofeekoon harkaa qabu wanni amma qabatee deemutti jiru kuni ani mul'ata guddaa jedheetiin amanan akka nama tokkootitti. Ani wallaalaan kunuyyuu waan naa mul'ate hunda asirratti gadi bahee hin dubbadhu dhugaa dubbachuuf Jawahar irraa waan hunda Jawahar dubbisuu osoo hin taane waan hunda Baqqalaa dubbisuu osoo hin taane nuti waan tokko waan nuuf gale hunda asirratti gadi baanee hin dubbannu jechuudha. Maalirraa waan kana nama hunda baramma dhugaa dubbachuuf liiftiin maal akka addunyaatti mul'ataa jiru kan amma Jawaharii fi Baqqalaa Garbaa qabatanii deemuutti jiran kana jara keenya dhugaa dubbachuuf kanumaa fi waraana bilisummaa Oromooti waan biraan jiru wayyaaneen bu'aa jirti. Jarri kuni warri gaafa duraa zarraf maalidha jedhee nagaa jechuudhaan harkaa bishaan itti naqee jiru warri gaafa duraa zammatii balleessii cafacafi jedhee hundi isaa jechuudha kufee jira addunyaa irratti jechuudha. Amman tana xurumbaan dhagahamaa jiru amman tana kan Jawahar Muhammad kanaa fi qabsoo karaa hidhannoo kan jaalamarroo qofa jechuudha. Nuti illee kanuma lameen qabannee jala deemuudha. Waan gara biraa Jawahar akkas jedhee Itoophiyaa dullatti suphee maharroo godhee akkas tahee isarra sabboonaa ta'uu isarra beekaa ta'uu isarra waan dhufu beeku akka waan Jawahar tasa hidhamee akka waan Baqqalaan tasa hidhamee gorsuu barbaadu atuun hidhamte hin hidhamini asii achi hin deemini as taa'ii maharroo ta'ii kana sun taale diaspooraa itti yaada. Waan sirrii gaafadha nu qaanfachiisaa jirtan miirri deebi'aati bakka Jawahar dhaqe kan Awurooppaa fi Ameerikaa silaa kalima eegalan Awurooppaa keessa laala homa gaafii matakkatti namni diidam gaafata jechuudha. Kanaafuu itti yaadaati waan akkasiisan gaafadha. Ana akka kiyyatti gaafatamuu baatee Jawahariin jala yoo deemamellee na baasa. Nama akka nama tokkootitti akka qeerroo Oromoo tokkootitti Jawahariin jala yoo deemamee wanti inni harkaa qabu kun naaf ta'a. Bar waan amma naati akkamatti bazabazaa sonu kana miti isaan jiruu fi jireenya isaanii guutuun siyaasa kana misa waa'ee kana irratti addunyaa irraan Ameerikaan maal feeti Awurooppaan maal feeti uummanni biyya keessaa maal fedha haalli deemamaa jiru bara akka nama siyaasaa tokkootitti Jawahar tilmaama mootummaan kun yoo asiin deeme hagana deema yoo asiin deeme hagana deema obbushiin inni qabu filannoon inni qabu sadii asii yoo deeme hagana deema asii yoo deeme hagana deema asii yoo deeme hagana deema jedheetti harkaa qaba bara. Ana ati watana bayina fakkeenya mootummaan sun akkas nama godha isin akkas taatanii isin hidha jalbarroo malee qawwee malee jechuu malee waan haala godhamuu deemu waan deemamu bayina isaan tanaayyuu beekan keessattuu yaa jara keenya Jawahariin fa'a nam tokko akka waan hirribaa ka'e hidhamaa gadi bahee akka waan nagaa jedhe akkasumatti goone uf burjaajessuu hin qabnu akkasitti fudhachuu qabnaan isin jira. Bitaa mirga laallaa yoo gaafannesi yoo Jawahariin gorsuu barbaannes yoo Baqqalaa gorsuu barbaannes bitaa mirga laallaa haala akkasiitiin tarkaanfatuu qabna. Amman tanaa kan gartee liiftii sadarkaa biyya saniititti harkaa qabu dhugaa dubbachuu fi jaalamarroo paartii ofeekoodha warra gartee karaa hidhannootiin ijoollee bosona jirtu waboodhaa fi karaa nagayaatiin warra gartee ofeekoo kana qophaa jechuudha. Nuti cal jennee hoggansa waan ta'eef jala deemuudha qabna jechuudha. Kuni yaada abduuti. Yaada dhuunfaa abduu akka dargaggoo Oromoo tokkootitti. Ani Abduu Mobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagayaan naa tura.